Agardeeratu miila deemeni dhaqeen san dhabe jechuudha. Isin galee miti. Wanni si gubu si dhukkubsu kana si galee miti. Miila mana haadha ofiitirraa ka'ee bayeeni biyya mee qaxxaamuree baara qaxxaamuree dhaqeen san dhabe jechuudha mucaan kun. Isin galee miti. Kanaaf amma nu maal barbaadna? Wanni nu irratti hojjetuu qabnu waan tare ka ganaa rakkatu minaamin haloo booyuu miti. Mucaan kuni kichuuree lafa ol guddataadha. Haadhaaf abbaan isaa hin beeytanii biyya keenya rakkoo jira. Iidi dhufaara. Yoona haadhaaf abbaan isaa waan iidatiif eegaa jiru. Innu haadha abbaa ofii waa iida kanaaf isin hunduu beeytan jechuun qophii itti jirtan amma gidee biyya bilbiltu hin beeyta biyya alaa kana qabaatte qabaachuu baatte mallaqaaf si eeydi haatite abbaan kee obboleessi si galee miti abdii faamilii isaattu dukkanaa'e mucaa kana jiran abdii isaattu dukkanaa'e jiran wanni isin gabu mucaa kana abdii isaatii fi abdii harmee isaatii fi warra isa abdatan hundatu itti dukkanaa'e rakkoo walii lama isin galee miti rakkootu wal caalti akka rakkootti jechuudha gaafa ilmi akkanaa kun biyya ormaa keessatti akka laalgoonoo ta'u abdii faamilii isaa guutuu dukkanaa jiran biyya keenyatti kunoo jireenyi qaala'eedha hin beektanii namni hundi irra hedduun nama biyya alaatti qabutu quufee bula isin galee hundi keessan faamilii biyyaa qabdan waan ta'eef isin galee ibin akka biyyaatitti biyyi amma gibiraaf maal kanarra maan baajata mootummaatirra ijoollee biyya alaa kana abdii irra kaatee ta'aara maa torbaanuma darbe torbaanuma lamaan kana keessa gara miliyoona torbaa saddeeti jala waan ta'u isinummaan ijoolleen biyya alaatti biyya alaa kun uummata keenyaa guuraan jirru argaan jirtani isin galee miti akka biyyaatitti uummanni Oromoo ijoollee kanarraa ijoollee biyya alaa jiran kanarraa abdii qaba. Gaafa qeerroon lafaan dhufaa akkanaa kun osoo deemu osoo dhukkubsatin osoo mataan hin dhukkubin miilli lamaan qixxatti qarxaf irraa jedhu abdii maatii isaatii fi abdii uummataatu cita jechuu isin galee miti. Biqilaalee lafaa ol guddatu daa'imni kun jiran. Kanaaf sheekii kenna waan isin jechuu barbaadu ani su'uudii fakkeenyaaf ofii kiyya itti tumame warri imbaatii na wakkate maqaan kiyya kun jechuun su'uudii nama rakkate galeeti maqaan kiyyaa miti kan warra ilma isaatiin galeetu maqaa kana naa baasa taanurallee miidiyaa garaagaraa irratti gizee itti hafidha waan dhageettanii abbaan kiyya faamiliin kiyya guutuun Asladdiin Muhammad kana hin beekan mucaa akkatti rakkate wayii baatii torba waliin hidhamee tumamee ka adaadaa xiyyaati hin galu yookiin ajjeesaa jedhee didee waggaa 11 arraa jechuudha baatii torba waliin hidhamee galeeni gidee jedhu warri guutuun dirree xiyyaaratti gaggaba jechuu boolatti gaggaba achirra abbaan mucaa sanii yoo rabbii si uume sodaate ija abbaa kee laaltu yoo nallaala rabbi sitti argu yennan hayyee abbaan kiyya baadiyaa jiraatti magaalaa jirtaayyuu bakka maqaa na baasni keessaa kana itti rabbiin nan qabii jireeni maqaa kana jijjiiradha jechuudha isa dhugaa yoo ka dubbatu taate jechuudha of jalchu bareeduma maal kana namni maqaa ofii qofa baafata malee ka abbaan jijjiiru achirraa ani akka rabbitti na dabarfate mattaaqa paaspoortii waan hunda saniin baafan sababaa su'uudii marraa jechuun waggaa 11 irraa qabameetiin hin galeen amma kana maal jechuu barbaade mucaa kana akka namoomatti osoo hin taane yoo ati rabbii jettee mucaa kana bira dhaabbatte nama 3,000 wayii asirtu kana keessa rabbii keetirra kaayattee mindaa tokko malee yoo ati mucaa kana bira uf kennitee dhaabbatte wareegama dhufu dhaabbatte jireenya kee keessatti rabbi si bira dhaabbata hin rakkattu wanni hundi sii laafa jechuudha kanaaf jara kenna mucaa kana nuti akka dhuunfatti ani kophaa kiyya gargaaruu danda'a hiriyaa kiyya meerra irraa citte kiraanchii bitee fi 80 yoo kana akkanan qaaloofne waggaa 4 dura kiraanchii bitee fi suuqii banee fi hadaamaa kana jira kama suudii kana waliin ture jechuudha suudii matti min irraa cite anamma kophaatti guyyaa kana 200 isinirraa guure yaachise gaafa madaan qoore kiraanchii bituu fi danda'a Turkii waliin banuu fi danda'a Arabiyaa akkatti ofansan bituu fi danda'a inni taa'edha akkasumatti mucaan kuni abdii nama hedduu ture daa'ima lafaa dhufaan abdii nama hedduu karatti cite waan ta'eef abbaan dandeettii itti qabdan bira dhaabbattanii akkuma ganama abdiin kaase kaasan isaa jireenya isaa araboota kanarraa fudhatee fi
rabbi asaa kana dhageetiin as seene beeka sheekni gaa waan baay'ee nun haqa obboloota irraa fuunee irraa akkas goone waan jedhu sheekota irraa dhagaa jira. Nama biyya kana keessa jiraatu takkaa haqa namarraatti fuudhamu argeen beeku. Inumaayyuu ijoollee lammii keenya as keessan taa'aa jira, as keessa taa'een dubbataa jira ammallee. Hin sobdoonaan jedheen baasii naa dhufa. Ijoollee makiinaadhaan dhaamtee, ijoollee waa meeqa taatee itti bilbilamee jennaa bilbila irra cufanii kunoo bireekiin tokko amma footoo ishii sin agarsiisa. Makiinaan lukni ishii caccabee kunoo wallaahi qullaa ishii kaaftee naa ergite mustashfaa keessa teesse. Gaafa itti dawwalanii jedhan irratti cufanii yoo namni biraa arabni akka jedheeni imbaasiin kennattaa dawwalu ani nan dhufa jedheeni ishee bira kennatee deeme. Kennatee gaafa deemee jedhu namni ormaan naatti dawwalu isni maaltu sin dhibe jedhaan arabni sun. Imbaasiidhaan mootti dawwalaa jedhaan imbaasiin bilbila kaasee gurra ishiitti cufa hundumtu. Intalli kun wallaahi kun amma footoo sin agarsiisa na guddisaati footoo karaa ishee waasaappiin natti agarsiiste. Lukni ishii makiinaan dhahamee kunoo raamadaana keessa mustashfaa cisaarti adaraa jettee naa jettee ani biitii ta'een jira waan ta'eef TikTokii kiyya hin adaba dabbii qaba waan ta'eef kaameraan banina taata jira. Okay, shish. Ayyee dhiifam. So kanaafuuti lukni ishii kun akka hin taane tattee achi keessatti ciisaa jirti. Erga dhuguman dubbatu ta'e imbaasiin Riyaad keessumattuu ijoollee asitti miidhamaa jirtuuf dhaabbataa hin jiranii kanammoo uummanni keenya sagalee ta'uu qabna. Caal jennee ilaalu hin beeknuufi malee kan ishee kana caala miidhames baay'ee jira. Gatamaa jiru laalaa hin jirani. Jarri dallaalummaa jammaran malee imbaasii keessa kan dalagu ofiisaa dallaala ta'ee dalagaara malee biyya kana keessatti namni haqaaf deemee namaaf hojjetu hin jiru. Takka akka beekumsaatti namni beekumsaa walii bilbile qofa kan walii deeman. Saniifuu namni firan qabne namni nama hin beekne as keessatti gatamee akka zubaalaatti kunoo mustashfaa dikkaariyaa keessaa baasanii wallaahi baduu keessatti gaafa akka mamuu dhuftu qofa achas fiduuni. Birriin qabdu fidi birrii jedhuun isheen birriin qabdu. Arabnaa wanna jechaniifuu adaraa isinis sagalee taa'afi anis yoo rabbi jedhe gidduu kana imbaasii nan deema yoo naga shaddi nga tokko leencoo biras nan galaa nagalchuu baatanis iddoo dubbachuu danda'utti dubbadhe san booddee miidiyaa irratti dhufan dubbadhu dee nama irraa kaawwadhe ture bultii sadii ta'e akkanatti himte akkatti hin deemuun dhabe waan taateef dalagaa irraati. Inshaallahti yoo dhaqanii haala kana ilaalaniif ta'e sagalee haa taanu hundi keenya isin jedha jazaakumullahu khairan galatoomii asilatis abdii geetaachoo waan nagashtaniif inshaallah sa'aatii dheeraas mudaa muran. Barakallahu fiik jazakallahu akkuma jettutti واحد دباب بدي جالس اللي سرفنا على فون تاسي هم في سكنا حالي رجس سمنا مجاكنا حالي كبرنا ولما نابني مجاكنا كان نيجا سافر بانو يجورون تين سافر بانو كريين كي أنا سي أما جرو تسني وجين جرا أبو حبيب دلنا توما والله كبزو كل حسني كمنا أكسي إنه يلا سيني وتكو شاكين كابو جمع تجينا إن شاء الله abdi la kosa ko godoti asado bele la kosi ko war partner ka godon na bilbili orina sonda bodde la kale whatsapp ti musin kapa duwa shanje de foto e am bilbila sinkabu ofirka bilbila ko fudate de gurbani Nuruddin Shafi yo kabate inbox ida na fer ko amma ana ay si maner kani jira jolle bela jira kande jira nama bra fudes da kosi ke mana jira na jolle bela jira jolle kenya kabani jolle si be gani ba na dubbatanu ani mo waraqanya masini erkisisa ayas lijalla Allah mette yalla aslim tinatu abdi getacho amma wala komini difneti gara nama lubun dabre fi kajiru titi demna ustad farawan janiratti namni naman qabne bakkanga dhuguma namni naman qabne jechuun safara matana namni dhaqee amma mucaa qaame kana biyyoo sheeyni kun jiraate namni akkanatti jira jedhee jala bu'ee hin hordofin safaarattuun beeksisin bakka dhimmi ilaallatu yoo abbaan iyyi ummanni ollaan iyya namaa baa jedhanii miti ammallee waan gajjabeessee dubbatu hedu sheeynummaan kun mucaa kana bu'ee safaaraan amma sira nu laalaan jirtu warri dhimmi ilaalu munki akkana bakka akkanaa jedhee biyyoo ambaasadaraa dhaqee bakka dhimmi ilaalu dhaqee yoo namni hordofin namni manatti dhufee nama kee tallaa jaasiin baasu. Anillee bakkuma jiru fakkaadhee dubbadha. Anama bakka jiru kanatti naannoo jiru kanatti hanqinni illee osomaa jiru wanni namni karaa kallattiin himate nama dura dhaabbatu mun jiru. Abdu Shakuur illee reefii tana kallattiidhaan fidee yoo bilbilillee rakkoonnaa qaba qulqullinna dhaabee dubbatee jira. Bakkee rakkoon kenna komii namaa dhiifnee bakka dhimmi ilaallatutti nama himatuu qabna. Himata wallaalee gabaa abaaruun sirrii miti. Sinigalee yoo dhaqanii tanan namni bakka fira jechuun ambaasii keessaa qabaatu miti. Alaa nama qabaatu nama ambaasitti nama beeksisu.
Oddoo har'a namni jiraatee gasti aslii kana mucaa kana fiduu baate sagaleen isaa argama mul'ata. Akkasitti hubadha. Nama keessan jala deemee rakkoo baasu sappoortii godha nama godhaa fi biraa deema. Inni galame asatti kun dhiiroo. Dhuguma jette King as kana qofa miti. Dhuguma itu amma gurbaan kun ana video maqaa koo na waamee uraabe aslii mubaarak hunda keenya waame. Osoo nakasti waamu baate nu bira sin qaqqabu gurbaa kana sin argan. Akkuma jedhamni Ustaas Farhaan otoo laayivii nuu fudhatanii bahanii. Inni gargaaraa jechuudha.